oduu gaddaa dubbiin akkan turte godin boorana aana dilloo boolliti barbaachi warqiitiif qotamtu lubbuu namoota afurii galaafattee jedhaani boolliti liqimmeen tumbooqe diqqo jedhamti qotum dirdillooti dabre awwaal wayitii jedha warri laftan gad fageenyaan beeku awwaal hangan saddeetiin dur namichi tokko warqi keessa qachuu wayille keessa argate gurguratee jedhu duub gaafa sunami sun lafsun yoo qotaa tursun oowu jajjabaa akkisiin qabda haasawa tur jedhaani ufiyyuu dhibame yeroo akka mayyaalaa deema turuusaa dubbatama eegee of jibbaatee hawwii booltan ammaannaan ofirra lakkiise booltan uumati bahetiin tinfee duub cufin duuchinee jedhu haga gad fageeny meetir lama tokko lakkisanii bira godaanaan eegi suni amgan saddeet kunne jeerra gada abba tokko jechuu isaaniiti lafti sun achiin duuba nagumturte hardhi immoo lubbu namoota afurii nyaattee jedhaan warri kun afran haadhaa filmee soddaaf ol laqee jedhu warri dhumaati nam kana laana arge laafum nagaya yoolleen tisitu wadafaan boolla taphattuu tokko kopheen bool kan kee jala buuti gad fageennisi meetir lamaa jedhu jennaa mucaan diqqaan kan kopheti fudhadhi jedhe boolseen waan achiin duubta warri lafa akkan jechuun OMN itti nami laan argareef baas keessaa barsiisa waakkala gabaabu nam tokko abu akkala baara fayyaa Fayyaa. Ageenni baraadhaan guyyoo waariyoo abba jirmanaan jedhe nu nabeet. Guyyoo waariyoo ni jira. Jajjabaa naga qabdaa? Naga qabna geenni baraadha. Maani si wanni dilloo ta'ee jedhan kun jaatanii bonayyaa bilbila kan kana arge maa wanni amtuu nu dhageen kun? Wanni kun guyyum kannullee na duse teenu lalleen dilloo jira. Arumaa garan gad dufeetiin harma kan jira duse teenu iyyanii. Ayyee. Iyyanni filo jareemne dhumnu bool wayi jira boollisi tunini booqe dilloo sagartee dilloo keessa fudhatan sulleeniti. Tasoo wadda qabdu sullee goof wayi jira goofi dhaattu jira. Ayyee. Goof kan keessatti namu wayi haa mokonniin toleeraa jedhani waan akka warqii wayi kee barbaada qotee jedhan ammaan dura. Ayyee. Inni amma guyyaa kan arge gaafa naawwamaallee keessaan arganneedha. Boolla kan akka meetirii saddeeti gaqqoteetti achiin duubatti innillee irra fayyadamee naan dhiise boolla halkan malee hojjanni adoonni qotu lafti isaanii 12tti geesse iyyuu itti gubatti dadhabee naan ifirra dhiise. Amma boolla ta'anii sodaatanii naan xiqqoo duuchanii aga meetirii sadii tokko. Boolli meetirii sadii taaftan mucaa xiqqayya tokkirra kopheen kee buutee mucaan kan morgee rooti obboleessu baggajja morgeeti nama dhiyeetu. Baggajja morgeen beeka. Obboleessu baggajja morgeeti haadhisa xiqqoo dhale. Ayyee baggajja morge kan bulchaa itaana godin gujiillee ture ammaan tan achi kaasan san. Tureeti nammata warri sun hojii irra dhaabsu. Ayyee. Mucaan kan morgee rooti haadha baggajjaa xiqqoo dhale mucaa kan kopheen kee buute naani fudhadhaa jedhe seene. Mucaan seene naani achumaan keessatti hafee mucaan xiqqaa waliin jiran iyyanne galee haatillee dhuftee naani waa mucaa kiyyaa jettee seentee jaartilleen achumaan dootee haftee nami lamdibiillee ni dhufee nama lamaan itti nami jaa waliin dhufee nami jaa waliin dhufkeessa nami lam duude. Reeffaadhaaf mucaa baasuuf nami lam duunaan nami lamaan kunilleen akka gaggabuuf arginaan nami lamaan kun keessa yaa'e harka nuu qaba jedhee keessa yaa'e. Nami lamdibiin eegee duunaan lamaan kun reeffa baasuuf heduu achumatti du'ee jechuudha. Warri dukunin gubatmoo akkam qaama gubatmoo nafa gubatmoo warri kun akkamiin dhumate? Warri dukun ittiinutti deema warri dukun yojjaan achi dhumneet hin jenne reefi mucaa xiqqaa afaan gami tokko muluun hin jiru duruu gubateetiin gogaan irraa ka'ee addaatee jira. Reef kayyaa ilaana gartaatuyyuu? Yaa ilaana argi beeku boollayyuu reefa namni ookko mukumurree keessa guurre nami keessa guure iyyuu nuuma. Ayyee. Ilaana argi reefi nuuma keessa guure nu durattu nam lammoo sadii takkana baheeni nami qara baheenu nuuma. Ayyee. Boolli kana waan akka saankulleettiin beektan ati yoo lafdiida kee deemtu waan akka saankulleetti jedhaniitiin akka haaraa akkaan qabu. Akkana ibiddiree keessa dhufa. Wayi keessa haa boolli mul'atti wanni kun gaandii duuyyuun qabdi hummaa wanni akkasii keessa haati waan akka beenzilii yookaan beenzilii akkan motoriin naquuf jette wanni akka haaraa haa wayi keessan kaatu. Ayyee. Waan akkasii keessa haa amma
wanni kun uumtuun fakkaatti wanni ijoolleen lamaan dugda keessa yaade afuur dhabne bakka nu kaamamne. Warri dhumatu sun madafarratti arganii gubachaa ibidda moo kana nuti hundu'ani? Gubachuu ibidda kan ibiddummaan gubee nama luqqiseetiin gubachuu fira luqqaas haama akkasii dhadoonuu biruma jaan jiru fulaan qarin gubati dhuguma gubatti. Ayyee. Waan akkasii wanta ciina fuurbaa kana fakkaata bakka waan akka oksijiinii jirre yookaan kaarboon monoksaaydiin ba'uu garte. Warreen keessa guurtan kun warreen akkamiin keessa fuudhuu dandeettan isan namni lam dura du'e mucaan xiqqaan dura du'e haati eegee dhufte doote ijoolleen lamaan baasuuf dhufte taante doote san akkamiin gara jabaattan yookaan aduun sodaatan keessa baaftan. Nani eegi namaan ba'ee jecha laattu nuti malilum doofti mallaanitti namni hedduu diriinuu yasitti namne mallaamudhaanitti namatti waan akka baangaa wayii ija okkoo muranii okkoo gartee akka meetir lama dheera. Ayyee. Muku muranii namni haa wayii ofirra qaba itti haanii akkasiin itti maranii okkoo ta'anii walitti qabatanii hirkisanii keessa baasan. Daa'imni xiqqaan dura sun ijoollee horii tiisitu nam ganna gamiiti. Ijoollee horii tiisitu nam ganna kudhan yookaan kudhan tokko hin dabar. Ganna kudhan yookaan kudhan tokko nama gati. Ijoolleen naannoo sun adoo taphattu keessatti dhumatti moo akkamiin wanni sun akkamiin taate? Adoo taphattu kopheen keebbuuta kopheen isa keebbuunaan kophee fudhadhaa jedhee seene. Ayyee. Waliin jiran seenii jedhee adoo kophee xiyyi fudhadhaa jedhee seenee Gaan seenaan kaan achumaan gaggabee du'ee isaa du arginaani. Ayyee. Rifatee boo'ee galee mucaan xiqqaan sun ninu eegi galgal kanaallee qabaa dhaqanii dadhabannaa mucaa kaan kaduu argeeyyuu irrifata. Waan akkasiitu kophee keebbu sababa kopheetiif seene xiqqaan. Ayya boollitu sun armaan dura wanni akkam lafti oogum lafa waan akkamidha muumati lafa jaaroleen biyya faan namni wabeek faan achiin ba'ee maal jedhan? Oogum lafa sun jedhan amma armaan durallee eegi namichi qoteetiin jedhe wanni akka jaldeessaa wanni akka bofaa kunfaanii adoyaatu isi seenta arganii isi seente uma keessa gubatti arganii jedhan. Boffa jaldeessa bineensa seen cuftiin gubataa jechuun. Bineensa seenka keessa gubatti arganii boolli sun meetira 8 agisun irra duuchanii agisun hafee. Arra boolli sun namichi sun atillee galgal khayyaabee arge dubbisee naan jette namichi boolmaan keessatti arge qotee maal keessatti arge baqate. Namichi ani mallattoo inni irratti argin beeku nalleen giseen argisuun giseenanii reefu nama fuunee dhumneen ati qara boolla qotte waan qotteef keessatti argattee jedhee gaafadhe hin arganne naan jedhe malee jalqaba waan akkana arge mallattoo akkana arge qotee naan jenne innillee mallattoo immoo arge qotuu hin dhabu. Ayyee warreen dusun jechuun sagalee muutuu dhageessisana namni achi keessa seenee wanni sun ukkaamamuu fa'aa wurbiixachuu fa'aa waan adda maal irratti agartan nama achi keessatti dhuma sun. Waan tokkollee dhageessisuudhaan akkuma nama gartee aduu ijji ofirra gaggabee jigee. Ayyee. Aduu nama aduu ijji gaggabee dhaqataa malee tokkollee wanni inni dubbachuu hin danda'anii jedhan bakka dubbachuu hin danda'u. Warbu kana mucaanii haa tokko war morgee kana haadhaaf ilmi kaan ammoo warreen fa'a warreen nuti. Tokko borugaa warra asirummaa maallee waan qabannatti fakkaatu ollaa kun borugaa ijoo jedhanii. Ayyee. Mana wal samaataana mani wal taana. Ayyee. Haati morgee jedhanii. Haa afreessoo. Haati mucaan xiqqaan ammoo gubbuu morgeeti haan xachee jedhanii xacheen kun warra dubbuluqiiti. Ayyee. Warra dubbuluqiiti obboleetti jaartii dootee sun fuudhe sun obboleetti jaartii dootee fuudhes isi gula dhufee malee warri isaanii asiin. Beelli lafa maal jennaan wabeek faan dhufee warri amma mootummaa kun faan namni barat kun faan dhufee booltuu waan isii ilaalee yookaan raadii boorana faan namni wabeek maal jenna lafti maaltu kee jira jedha. Danitti warri lakkoofsa mootummaa kun faalleen achuun jijjiiranii. Ayyee. Haan jaaroleellee namni laftii qabdi cuftinuu achuun jira boolla waan isii qorannee duuchinaa innetti akkasitti gallaa yoo tijaaran malee hin duuchinuu innetti akkasitti dhiibnee biraa galla boolla. Boollitii waan gad fagootu meetira gam gad fagaatti tilmaamaani. Tilmaamaan meetirum 3 boollitii tun yookaan yoo akkam fagaate meetir 3 tuqa 5. Ayyee ijoolleen amman kee bukan ilaan argan reef nama kana tachuu ate reef baasan dhuftuma reefin banachiin baate. Jalqabaayyuu warri jalqaba reef namii baasuuf iyyuu yaalii homaatuun godin dhufeeyyuu nu ilaan wanni hin argineef hin jirtu boollitti bal'inni isii diyaametiiriin isii yoo akka laalte meetira 4 geetti bal'oo waan taateef gad fageenyallee hin qabdu
mul'atu wanni si namni keechiis wanni cuftii mul'atte wanni meetiri sadii tuqa shan jechuun beeku waan akka malee xiqqooti. Ayyo warri kun gubate qaama warraa gubate naan jette qaama kun gubacha akkam gubachuma akka ibidda kaammoo keessna goga warraatti gurraatee reefi akkam jedha. Lakki gurraatee miti gubachuma akka ibiddaa yoo nama gubbaa halluqqisee adiin jala gadi hin bahu. Akkana. Akkasi gubachaa akka ibiddaa kanam luqqisu. Wanni akkana armaan dur labsuun taatee beekti dhagaamtee beekti waan odeeffatafa qabdu akka nama lafaatti. Akkan garra waan akkana. Namu takka waan akkana hin garreedha namni cufi. Yoo ganaa volkaanoon hawuuf deemsaatee mallattoo akkasii taatu malee tokkollee namni waan akkana hin garreedha namni tokkollee namni waan akkana duraan argin jiru. Uumati lafaan maal mari'achuu jira maal waliin jira wanni kun maaliif keessa qabdanii mari'atan. Nama burjaajee gargar galee uma waliin mari'anne irreessi yoo rabbi irreessi warsuun organama yoo irreessanii irra ba'an duubatti waan jedhan malee. Ayyee. Nami cufti burjaajuma nam du'e sun kee jiru malee wanni tokkollee nami waliin jedhin jirti maatii sunu tasgabbeessuuf maatiin nama afurii jechuun nama diri kun guutuun maatii nam suni ta'a. Namni sun tasgabbeessu malee namni tokkollee nami waan akkasii wal gaafatin jiru irreessumaan duubatti wal diirama jedhan malee irreessallee labsanii jiran spiikariin deemanii akka namni hedduu waan taateef. Ijoollee katamaati ijoollee magaal dilloo moo ijoollee baadiyyaati magaal dilloo irra lafti sun kiiloomeetira kan fagoo irratti argamti. Lakki fageenyatti hin argamtu ollaa warri cuftinuu baqattoo ta'anii beektaa warra rifuujii rifeenya irraa baqatee hin argamtu dirum keessa qubatee immoo dirum moggaa tokkoon qabatee jiru jira. Ayyee. Ollaa baqattoota kan ollaa rifuujii. Ayyee odeeffannoo naafan ijoollee ulfaadhi galatoomii waan kee jirtan borulle si deebi'a maatii miidhamtoota sallee bilbila isaanii na argii walitti deebinamee bora awwaaluma irratti waan jira hawumati jedhu naan geetta. Ayyee saawwan galatoomii bakka ganama wal dubbisnaa maatillee bilbila isaanii argachuullee baadiyyaa hiyyumaan ganama rakkoon qabu. Ayyee shabbarii ulfaadha.